Ashama akkam jirtan odeeffannoowwan har'aan isinii dhiyeessaa. Mariin nageenyaa guyyoota 4 booda Afrikaa kibbaatti akka deemsifamu himamu. Manni barnootaa fedhii addaa Burraayyuutti ijaaramaa ture eebbifamuu fi dhimma diinagdee irratti ammoo pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa isaan dabarsaniin tartiibaan isinitti himaa hanga xumuraatti akka nama waliin turtaniif kabajaaniin isin affeera. Odeeffannoon kun kanneen biroos akka dhaqqabuu danda'uuf laayik, sheerii fi sabskiraayib akka gootaniifin isin yaadachiisa. Akka nu waliin turtaniifin irra deebiin isin affeera. Turtii gaarii. Mariin nageenyaa onkololeessa 14 bara 2015 wiixata dhufu jechaadha. Afrikaa kibbaatti akka itti fufu koomishiniin gamtaa Afrikaa beeksisuusaa mootummaan Itoophiyaa himeera. Mootummaan Itoophiyaa maricha irratti hirmaachuudhaaf kutannoo akka qabus mirkaneesseera. Kana kan mirkaneessan gorsaa dhimma tasgabbii muummicha ministeeraa Ambaasaadar Reedwaan Huseen akka ta'an himameera. Ergaa kana kan dabarsan karaa fuula tiwiitarii isaaniitiin akka ta'es beekameera. Ambaasaadarichi ergaa dabarsan kanaan haa ta'utii qaamolee marii nageenyaa kana fudhatama dhabsiisuudhaaf tarkaanfii ittisaa fudhatamaa jiru irratti odeeffannoo sobaa tamsaasaniif mootummaan obsa akka hin qabne himaniiru. Kanas mootummaan Itoophiyaa kan komatu akka ta'edha kan dubbatan Ambaasaadar Reedwaan Huseen. Dhimma marii nagaa adeemsifamu kana ilaalchisuudhaan wayyaaneen haga ammaatti deebiin kennitee fi yaadii kennitee hin beekamne. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad magaalaa Burraayyuutti kan ijaarame mana barnootaa kennaa addaa har'a eebbisaniiru. Manni barnootaa kun lammiiwwan Itoophiyaa kennaa addaa qaban kennaa isaanii bakka itti ifa baasanidha jedhameera. Yeroo ammaa manneen barnootaa fi yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa sadarkaa garaagaraa keessatti lammiileen kennaa addaa qaban akka jiran beekameera. Kanneen kennaa addaa qaban kennaa isaanii dagaagsuun gara oomishaa fi tajaajilaatti geeddaruudhaaf turtii barnootaa isaanii xumuruun dirqama akka ta'e yookaan hanga haalli mijataan tokko uumamutti qisaasamee akka hafu himameera. Manni barnootaa dagaagina kennaa addaa har'a Burraayyuutti eebbifame rakkoo kana kan hambisu ta'uun eerameera. Manni barnootaa kanneen kennaa addaa qaban addaa baasuudhaan barnoota idilee irraa otoo hin fagaatiin kennaa isaanii kan itti dagaagsan ta'uun himameera. Manni barnootaa kun bakka bultii, galma nyaataa, gamoo bulchiinsaa, giddugala wal'aansaa, kutaalee barnootaa, mana yaalii, mana kitaabaa fi workshooppiiwwan kan qabu akka ta'edha kan himame. Kana malees ammoo galteewwan tajaajiloota hunda kennaniin kan guutame ta'uu sirna eebbaa irratti himameera. Itoophiyaan bu'aa diinagdee teekinooloojiin agarsiisuu irraa akka fayyadamtu ogeeyyii damee kanaan beekumsa gahaa qaban horachuun dirqama ta'uusaa muummichi ministeeraa dhimma mana barnootaa kanarratti xiyyeeffachuudhaan ergaa dabarsaniin himaniiru. Dargaggoonni kennaa qaban akka caalatti gabbifatanii fi biyya isaanii teekinooloojiidhaan akka biyyoota guddatan cina hiriirtan giddu galeessi akka mana barnootaa gabbifannaa kennaa addaa Burraayyuu baay'isuun ni barbaachisa jechuunis dubbataniiru muummichi ministeeraa. Jiraattota naannichaa ijaarsi mana barnootaa jalqabamee hamma xumuramutti gumaacha taasisaniifis galata galchaniiru. Dhumarratti dhimma guddina diinagdee irratti xiyyeeffachuudhaan ergaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabarsanii isinitti hima. Itoophiyaan biyya wareegama dhiigaan birmadummaa fi tokkummaa ishee kabachiiftee turtee fi biyyoota Afrikaa biroofis mallattoo bilisummaa taatus uummanni birmadummaa isaa dhiigaan tikfatee har'a ga'e qamadii kadhatee nyaachuun salphina guddaadha. Waggoota 4 darbanii asitti dhugaa faallaa ta'e kana jijjiiruu fi siyaasa shiraa biyya keenyaa fiixee diigumsaarraan ga'ee ture tasgabbeessuun diinagdee dandamataa birmadummaa keenya guutuu taasisuu fi madda saaxilamummaa keenyaa hir'isuu ijaaruuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas
filannoowwan misoomaa jiran adda baasuu fi humnoota oomishaa qindeessuudhaan dinagdee uummata naannichaa cimsuuf keessumattuu gama qonnaan inisheetiivoota garaagaraa maddisiisuudhaan hojiiwwan bal'aa hojjechaa jira. Hojiiwwan hojjetamaa jiranis waan qabatamaa yeroo gabaabaa keessatti jiruu fi jireenya hawaasa keenyaa jijjiiruu fi badhaadhina hunda galeessa milkeessuun danda'u argamaa jira. Inisheetiivoota gama qonnaa maddisiifamanii milkaa'inni guddaan ittiin galmaa'aa jiru keessaa tokko oomisha qamadii yoo ta'u, gama kanaan bu'aan argames dhaloonni har'aa birmadummaa dhiigaan tikfatee har'a geenye yeroo gabaabaa keessatti dafqa keenyaan jabeessinee dhaabuu akka dandeenyuu fi of bira dabarree orma gargaaruu akka dandeenyu kan mirkaneessedha. Oomisha qamadii kaleessa rooba gannaa qofarratti hirkatee ture hambisuudhaan ganna roobaan bona jallisiidhaan oomishuun oomishaa fi oomishtummaa keenya dabaluu dandeenyee jirra. Waan kaleessa abjuu ture qabatamaan mirkaneessuun danda'amee jira. Bara darbee uummata keenya hiriirsuun hojii inisheetiivii qamadii irratti xiyyeeffannoon hojjetameen qamadii kuntaala miiliyoonaan lakkaa'amu oomishuun qamadii biyya alaarraa galu guutummaatti hambisuu danda'amee jira. Bara kanas oomisha qamadii rooba gannaa fi bona jallisiin oomishuun fedhii biyya keessaa guutuu bira dabarree gabaa biyya alaaf dhiyeessuudhaaf karoorfamee hojjetamaa jira. Waqtii gannaatiin lafa hektaara miiliyoona 1,700 ol irratti qamadiin kan oomishame yoo ta'u, bona kana ammoo marsaa lamaan lafa hektaara miiliyoona 1 ol ta'u irratti qamadii oomishuudhaaf qophiin gahaan taasifamaa jira. Barri kun bara biyyi keenya qamadii kadhachuurraa gara qamadii gara alaatti erguutti ceetu waan ta'eef bara seenaa haaraan itti hojjetamudha. Uummanni Oromoo akkuma kaleessa birmadummaa biyya keenyaa kabajsiisuu keessatti adda durummaadhaan hirmaachaa ture, har'as wareegama dafqaa kaffaluun mootummaa isaa wajjin ta'uudhaan hiyyummaa injifachuudhaaf ganna roobaan bona jallisiin hojii boonsaa hojjetaa jiru. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa beekamtii kan kennuu fi galata guddaa kan galchu yoo ta'u, karoora bara kana qabamee jiru milkeessuu keessattis ergama dachaa qabaachuusaa hubachuun hirmaannaasaa dachaan dabaluu akka qabu waamicha dhiyeessa. Uummanni keenya hundumtuu Oromiyaa magariituu maqaan faarsuu qofa osoo hin taane baddaa fi gammoojjii misoomsuun oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaaf bonaa fi ganna kutannoodhaan hojjechuun yeroonsaa har'a ta'uu qaba. Uummanni Oromoo harka lamaan hojjetee abbaa dilbii fi abbaa qabeenyaa ta'uun Itoophiyaa akka utubu mootummaan naannoo Oromiyaa gama hundumaanuu deeggarsa isaa cimsee kan itti fufu ta'uu ibsaa. Milkaa'ina caalu milkeessuudhaaf qonnaan bultoonni, horsiisee bultoonni, caasaan mootummaa sadarkaan jiru hundumtuu, abbootiin qabeenyaa fi dhaabbileen misoomaa hundi qabsoo misooma seena qabeessa kana akka tumsitan waamicha dhiyeessa. Qabsoofnee injifanneerra. Injifannoo keenya gama hundaan guutuu taasisuufis gootummaan kaleessa gabrummaa hundeen buqqise har'as hiyyummaa seenaa gochuu irratti duuluu qaba. Oromiyaa ni ijaarra. Itoophiyaa ni utubna. Gaanfa Afrikaa ni tasgabbeessina. Waaqayyos nu gargaara. Shimallis Abdiisaa, Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Onkololeessa bara 2015 Finfinnee. Egaa hordoftoota koo kabajamoo odeeffannoowwan har'aaf qabadhee dhiyaadhee kanneenumaa waan hordoftaniif baay'een isin galatoomfadhaa. Odeeffannoo kana laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun dagatinaan isiniin jedha. Nagaatti.